بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا دي في هاملتون سجنتا كينيا سجنتا جرى رمضان تفيدا موجد ورس قبلني دي بني رفني جرى بريسكيا أستاذ عبد الحميد نورا والجنيني بكم جرتان تيجانا جين ربي سنين رهاجرات وسنين جتة سجنتان دبر قبتي أجايبا قبتي أكان نما إنيونو برباچسو kan hundi keenya irraa fayyadamuu qabnu aadaa gaarii ramadaana keessa horachuu kan jedhu qabxii muraasa irraa kaafnee dabarsine arras insha Allah ta'ala qabxuma sana fakkaatuuni mee ramadaana keessa immoo haala kamiin rabbii wajjiniin walitti hidhachuu qabna hariiroon nuti yedduu keenyaaf yedduu rabbiitti akkamiin jabeeffannee cimsuu qabna kan jedhu ramadaanni wannummaa inni dhufee figaa guddaan isaa shahr ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhuda wal furqaan kan rabbiin quraana keessa buusee wantoota kana jajjabeessuuf jechuudha rabbii fi nama walitti hidhuudha hariiroo jidduu namaa jiru jidduu rabbii wajjin walitti hidhuudha haala kamiin cimsine kan jedhu insha Allah ta'ala irra qabxii muraasa waliin kaafnee kan ilaallu ta'a yoo rabbi jedhe insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagantooleen keenya hedduun dabaranii jiranii sararaalee warra fayyadamu rabbi nu haa taasisu ammas sagantoolee bareedduu ta'e jennee yaadnu qaba. Hariiroo jidduu nama tokkootii fi jidduu rabbii jiraachuu danda'u akkuma jirutti ta'ee akkamitti cimfannaa isa jedhanudha. Maaliif namni kamuyyuu rabbi isaatii wajjin hariiroo addaa qabaachuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee ji'oota ramadaanaa kan immoo wantoota filamtoo ta'antu egaa qabxiilee garaagaraa jalatti qoonnee kan haasofnutu jira. Sagantaa kana fakkeenyaaf ta'aziizu silati billaahi subhaanahu wa ta'ala rabbi wajjiniin hariiroo keenyaa walitti hidhama rabbi wajjin akkamitti walitti hidhachuu irratti akkamitti xiyyeeffanna kan jedhu wanni irratti xiyyeeffanneef guddaan isaa لأن الناس باين ما دار رمضان كان يجتوف شهر جنياتها جا بشننا جا بتيني هارجل فتن جا قويا فالكنسارة والجيرمو جدانيتي إيجتوان تهفي لا مفهومني رمضان ندفيف كنميتي رمضان ني واجم سودو في قلبي دان دفتي وكان قلبي دونان مو رب رافقات تورتي رب تديه سوداف قلبي إيمان رافقات تورتي إيمان تديه سوداف كنجرو ilaalcha sanallee jijjiiruu of keessatti hammataa jechuudha sagantaan keenya maaliif jennaani ilmi namaa kuni sababoota garaagaraatiin ramadaanaan alatti biizii taha jireenya wajjin wal qabatee haala garaagaraa jireenya dhuunfaa jireenya hawaasaa taatee guyyaa keessa mudataa deemu sababa sooshaal miidiyaa sababa jireenyi qaala'uu sababoota adda addaatiin wanti guyyaa keessatti ahdaatni guyyaa keessa uumamaa deemu kuni kan namni uumee fi namtolchee fi kan uumamaan dhufu wajjin wal qabatee qalbii namaa waa hedduu biizii godhee jira. Matalan yeroo ammaa kana keessatti yeroo baay'ee sochiin lafti socho'uu vulkaanoon bakka garaagaraatiin dhoohuun lolli biyya garaagaraa keessatti uumamuun caamsaan bakka garaagaraatti immoo bu'uun buqqaatonni uummataa bakka garaagaraatti irraa wanni deemu kun hundi isaadha ilmi namaadhaa kun akka tokko bararraaqee bakka jiru wallaalee jira jechuudha. Ramadaanaan alatti laakiin ramadaana kana keessa immoo wannoonni kunummaan kunummaa inni kan jedhee yeroo inni itti of gaafatu jechuudha. Ramadaanni kun yeroo inni of gaafatu keessa yeroo inni rabbitti dhiyaatu maaliif jennaan sababoonni kun irra hedduun isaaniidha wanni isaan ittiin dhufanuu fi فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جل ربي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأنا هركي كيسن تاني جل ربي سبحانه وتعالى القرآن كيسن تيجي ما اللي في جنان أكل المنا ما أكون دفي لعلهم يرجعون جل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون جل بس إذا هريون نما تكوجين أمو داف wantoota barbaachisantu jira. Fakkeenyaaf namni abbaa aangoo tokkotti dhiyaachuudhaaf hariiroo wanta inni ittiin dursu labjalee waan inni sirreeffatu jira. Garuu kan Haaliqa keenyaa hoo kan isaa ammoo wantuma inni waajiba godheen kan rabbitti dhiyaatamudha jechaadha. Hariiroon namootaa hin cita. Hariiroo rabbiidhaa garuu hin citu. Mee fakkeenyaaf wantoota tokko wanti silaa namoonni ji'a ramadaanaa kana keessatti rabbi isaaniitiin dhihaatan akkuma ture
akkuma duraan jiru ta'ee kan amma ammoo caaluun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf jecha ijoo irratti haal duree jalqabaa kaafnee toobaarraa jalqabna. Namni tokko rabbitti dhaquudhaaf, rabbitti deebi'uudhaaf wantoota ammarraa fagaate kana hundasaa wanni inni ittiin gara rabbii deebi'uu danda'uun wanni rabbitti siquun jechuudha. Akkuma namni namoota garaagaraatti siquuf ikkoo wanni ati kennitu waa hedduudha, waa hedduu baasta. Nama namni beekuun dhaqxaa, amala tokko tokko sirreeffachuu, waan garagarii mul'isuu, waan namni itti si argee sitti gammadu tokko jechuudha. Laakiin rabbii wanni sirraa barbaadu waan biraatii miti. La'allahum yarji'uun yeroo jedhu toobaadha. Toobaa gara rabbii deebi'uudha. Wanni inni balaa sitti buusuuf, wanni inni waa godhee si agarsiisuuf, fakkeenyaaf amma namni kun warri dhabeeyyii warri jedhamu duudaan kun hedduu miti jedhan namni duudaan addunyaa kana keessan baay'atu jedhan. Maaliif jennaani akka namni irraa gorfamuuf namoota kana wajjiniin jiraachuun ulfaata waan ta'eef jechuudha. Akkaatii ni'imaa rabbii argitee ni'imaa ijaa, ni'imaa gurraa, ni'imaa qalbiidhaa argitee akkati rabbitti deebituuf jechuudha. Wannoonni rabbiin taatee kana yeroo tokko tokko lafa sossoosee eenyuma kana jechuudha lafti yeroo baay'ee tokko sa'aatii 24 keessa naannoo marraa 10 wayii haga sossoohu tokko jechuudha. Kanneen kun hundi isaadhaa waan garagaraa uuma namni sababoota garagaraa kaasuu danda'a. Laakiin rabbiin ظهر الفساد آية مريف كاسنين نتيمة جرى جود ظهر الفساد في البر والبحر برا في بحري كيست اللي بدين الدمات نمني بكتب بديه الجتو ميدا ظلمي سجاجل ما حرام جبو وان جرجرة وجتشودان بوتال اللي تنجرو جتشود بيكا في ولا لا دان اتبع بيجرا وانت في ملتي جرا جرى ربين بما كسبت أيدي الناس لما فهموا بدين غرغرا داركون غرغرا وما جرى ماليف سببني سبب ما كسبت ايدينا هركم نماتي نجتم يكونون دسادا ماليف مو كان في دليل ليذيقهم بعض الذي عملوا وما جرى وجتني انتقوسا ركوتي لالي اكجري ماليف لعلهم يرجعون جرى كرا بسان غرا ربي تسديب يعني ركوتي سلالون ست فيديسي اغرسيسو نما براران اولاكي تفيدوني اكاتري بتو فيدن غرا ربي تديبو داف مالو برباشس اولا التوبه الصادقه توبه قل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أسدي بأجل ربين نبي صلوات ربي وسلامه عليه بل توبة بنا رجلا يروكم التي ربين إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ربين وياهون ده هركس هذا الرسي بني إيجا جلن ورّي هل كان بدي وجده كجويا جرى ربي ديبوف ورّي ما جويا بلسن أكل كان جرى ربي ديبي يعني يفتح irraa nuti deebinu lakkoofsaan hedduudha. Beekuu iyyuu hin dandeenyu gariin beeknu bara. Garii badii ta'uusaa iyyuu hin beeknu. Rabbiin ammoo wantoota tokko tokko kan keessatti yeroo dubbatullee amrii isaa ulfeessee ni jira. Jira baay'eedha. Guddaa kan nuti irraa laakiin naannoo biratti laaftuu tokko. Gara rabbii deebi'uun kan barbaachisu dogoggoroota guddaa jechaa fi gochaan rabbitti waa dabaluudha. Ijoodhaan kan isarraa deebi'uu qabnu shirkiidha. Shirkiin kun gosa lamatu jira. Kan jechaan jennu jira, kan gochaan argisiisnu jira. Lamaan kanaanuu rabbiirraa deebi'uudha. Akkasuma badiilee dingata haa ta'uu, beekaa haa ta'uu, qatluun nafs. Kun gara rabbii deebi'uu barbaachisa. Fawaahisha garaagaraa hojjechuu, wantoota silaa jechaan jechuun jennee nuti asirraan ibsuun hin barbaanne hedduu jira kan yeroo ammaa kana miila godhatee lafa deemaa jiran hedduu isaatu jira jechaadha. Kanarraa toobachuun egaa wantoota hariiroo jidduu nama tokkootii fi rabbiidhaa walitti dhiyeessuu jechaadha. Alkadhib kun ammoo aadaa ta'eera. Kun aadaa ta'eera. Kijibnii fi hamiin akka gocha xiqqaa wayiitti ilaalamee jira. Mee yeroo taaksii keessa deemtu makiinaa qabannee bakkoota garaagaraa deemtan osoo bakka deemu sanarraa hin ka'in bakka akkanaa gahee jira jedha. Isa sobu sana irra inni dhaga'u hanga itti ulfaatu tokko jechaadha. Wallahi kun tooba barbaachisa. Tokko obboleessa isaallee ni gowwoomsa. Sibira qaqqabeenya jedha. Lama namoonni na bira jiran kunillee maallaan jedhu jedhee gurra ofiillee hin eeggan. Sadaffaa rabbi isaatti akka rabbi isaa argaa hin jirre yaaduudhaani jechaadha. Inni biraa ammoo gadi xiqqaadha jennee kan nuti ilaallu dhikrii rabbi irraa taate yaa'u. Dhikrii ganamaa dhikrii galgalaa irraa taate yaa'u. Salaata waqtii isaa malee salaatu fawailun lilmusalliin. Waqtii malee salaatu waqtii dabarsanii salaatuun
wallaahi wantoota tawbaa barbaachisan keessaa isa ijoodha jechaadha. waan cimaa. Kanaaf jecha gara rabbii keenyaa deebi'uun wantoota hariiroo rabbiitii fi hariiroo jidduu keenyaatiif jidduu rabbii kan deebisu ta'u isa ijoodhaan beeknee gara rabbii deebi'uun barbaachisaadha jecha. Waan rabbii wajjiniin walitti dhiyaachuu bal'aadha. Mata duree hedduu qaba. Wantoota balleessinirraas deebi'uu fi waan hojjechuu qabnu irratti xiyyeeffata. Wama lama jechuudha. Suni wantoota balleessaa jirru kanneen amma akka reefuu kaafne hunduma isaadha istighfaarri barbaachisaadha. Yeroo yerootti. Dhaabachuu jechuudha. Istighfaara jechuun kan dabreef dhiifama gaafatanii amma immoo amala biraa itti fufuu Amala jechuudha. biraatti fufuudhaaf haala qopheeffatanii jireenya dabarfachuudha. Yeroo kana keessatti wannoonni nuti rabbitti dhiyaachuu qabnuun tokko eega tawbaa waan balleessinirraa toobachuu ta'ee ni lammaffaa immoo al-amalu saalih hojii gaarii hojjechuu ramadaana kana keessa minhaa qiraa'atul qura'aan qura'aana qara'uu qura'aana kana akkuma reefuu sagantaalee darbe keessatti kaasnee dabarsinee yeroo itti goonee qara'uu mathalan ulamoonni ammaan dura dabran akkamitti qara'aa dabran keessa salafuna الصالح akka imaamu shaafi'i akka imaamu al-bukhari akka imaamu an-nawawi kanneen kun hundi isaanii jedhan gaafa ramadaanni dhufee halaqaan ilmiidha wanti garagaraa kun hundi isaa hin dhaabata jedhan maaliif jennaan littafarruqi lilcibaada cibaadaadhaaf rabbitti deebi'uudhaaf of qopheessuudhaaf jechuudha akka wanti tokko biizii isaan hin gooneef hattaa wallaahi wantoota nama ajaa'ibu keessaa min ajaa'ibi warra ammaan dura dabre alladhiina yantasibuuna warra gara suufiyyummaatti of harkisu keessaa yeroo seenaa isaaniidhaa ilaalle jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee jarri kuni warra rabbitti dhiyaachuu keessatti darbanii warra achi darbuu jechuudha. Ramadaana kana keessa maatii wajjin inni haasa'an nyaata ramadaana dura qopheeffatu nyaata goggogaa jechuudha. Haga ramadaanni bahetti. Haga ramadaanni dhufee dabrutti wanta biraa tokko haasa'uurraa jechuudha. Maatii wajjin haasa'uurraa. Yoo dhimmi hamaan akkamii tokko dhufee ramadaana kana keessa haasoo inni haasa'amu jedhan. Maalirraa ka'eeti kuni rabbitti dhiyaachuurraa kan ka'e jechuudha. Kana yeroo jennu taxarrufa akkanaa kana hammana hammaadhaa osoo hin taane hammana tokko namni keessa jabaataa ture jechuudha cibaadaadhaaf jecha. Kanaaf warri akka imaamu shaafi'i immoo yeroo 60 fa'aa quraana khattama jedhan. Guyyaatti. Guyyaatti yeroo meeqa jechuudha? Sa'aatii 4 keessatti 2 jechuudha. Sa'aatii 24 keessa halkan tokko halkanitti khatmii tokko Guyyaa khatmii tokko. Akka Uthmaan ibn Affaan immoo halkan tokko keessatti khattama jedhan. Guyyaa halkanitti khatmii tokko. Sahaabaan ergamaa rabbii khaliifaan ergamaa rabbii salawaatullahi wasalaamu alayhi wa radiyallahu anhum. Kanaaf jaroota kana akkanatti fakkeenya godhannee akka sanatti hariiroo keenya isaan keessatti of ilaaluu cimsachuu barbaachisaadha. Hojii gaggaarii nuti hojjennu keessaa tokko akka quraana qara'uu, miskiina nyaachisuu, hojii gaarii keessatti hirmaachuu kanneen kun hundi isaa amma gaa hariiroo rabbitti dhiyaachuu waan jedhamu kana keessatti jaaniba 3-4tti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Tokkoffaan min jaanibil iimaanii kanuma reefuu kaasaa turre jechuudha. Jaaniba iimaanaa. Jaaniba iimaanaa kanarratti itti fuftanii wama shan irratti ciminaan gara rabbii kan dhiyaannu yoo ta'e kaawwan hafan amriin isaanii laafuu ni mala. Warri itti haasaa jiru warri haasaa jiru warra amanan mu'mina rabbi nuun haa jedhu muslima rabbis amanaa jedhee irra deebiidhaan nu gaafate. Yaa ayyuha alladhiina aamanuu aaminuu jedhama. Aaminuu jedhe warra amane nu haa taasisu. Harkaana islaamaa shanan irratti kaasuu barbaadaan. Maaliif namni tokko hariiroo isaa guddinaan rabbitti dhiyaachuudhaaf akkuma rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam namni tokko rabbitti dhiyaachuudhaaf jedhan dursa waajibaanii jedhan waajibaan hajammaru. Qalbii keenya laa ilaaha illallah jechuudhaan rabbitti haa dhiyaan. Laa ilaaha illallah qawlan wa amalan. Gochas jechas yeroo amma baay'ee hiikan laa ilaaha illallah kuni afaan qofatee jira. Nabi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi man qaala laa ilaaha illallah khaalisan min qalbi mukhlisan khaalisan mukhlisan jedhan. Walaysa laa ilaaha illallah faqat. Jecha laa ilaaha illallah qofa miti. Khaalisan mukhlisan. Qulqulleessee maagaabe hin beekanii afaan keenya maa khaalisan qulqulluu kan taate jechuudha kan waatti hin makanne. Booruu kan hin qabne. Mukhlisan immoo inni booruu kan hin taanedha. Namichumti kan hin booraane. Matumti isaa. Hojii laa ilaaha illallah yeroo jettu mataa siidhaa laa ilaaha illallah kanatti kan waan biraan daballee jechuudha. Isii qulqulluu siidhaa kan jette. Laa ilaaha illallah jechuu qabnaa jecha. Hojiidhaa fi jechaanis gochaanis
وانا تراوت سين كل تود وجينا توجدتكم مخلصان مو سرت دي بيا جتشون اينيوف قدا جرتواتي مخلصا لله مخلصا لله كل جتشكيت وجين كيتي في جتشكيت كل يسيت جرارتوت اتس متان كي كل غافتات لا اله الا الله نكون حريرو دربي وجين سي فدتما قباتا جچا دي بيو قبا جچو برباديتي كناف لا اله الا الله جل قبرت قباچون يس اجودا غا محمد رسول الله نمو وانني اجج توله جچو وانني را دورك الرافقاتشون الصلاة وقت إكني صلاة واجبة صلاة محمد رسول الله رجل رباعي ربما وجيلي وجتاج الركنالات لا إله إلا الله رجل نو ربي تكتب رقابة هاجرة واني قبر موف كان قبر موس محمد رسول الله رجل نمو أكيد قبر مو أكشان جرم قفها كشان رتفدن جرا جرا أكيد ما نتيسو ما جرهون يو سرقنو أو فنو يو نيانو يو تين يو كانو أكشان جرا نتجرا وقافتشو برباجيسا حتى العادات اليومية عادان قيادتي وتاجروا رمضان أنا ليش رمضان كيستي حال نتي إفطارات تجروا حال نتي صومنا جروا إيه أكيسان جراني أول مانكين أكيس تجرا لا ما دي وجرين إيه فكينيا في رمضان كانوا النساء نورا وربادين رمضان كيس أكم تأجرن جتشون نساء رمضان كيستين وكنن منهج حياتاتي إيه سرنا جرينيا كينيا كانوا سر رسول رمضان كيست رمضان نمني نياتا ديسيداف دغاتي ديسيداف قف ربنا وران قبلو yoo namni jecha cubbuu walirratti hammaachuu walirratti wal dallamuu jecha hamaa waliin jechuu amman dhiisinitti ramadaanni kee qulqulluun ta'u ramadaana sana qulqulluu ta'uudhaaf nabiin jala deemu akka isaan jedhan ta'uu qaba amma yeroon keenya immoo nuti guyyaa keenya halkanitti deebisneet kan dur guyyaa nyaataa oollu guyyaa nyaataa oollee halkan rafnaa miti dur ramadaanoo dur akkas ture arroo maaltu ture maaltu jalqabame guyyaa rafaa oolleeti halkan nyaataa bullaa jechuudha تغير الزمان وليس الصيام صومنا جتشوني والفاتة جتشون يرو كينيا جتجيرم يرو الرباتي في يرو ويا فالكن جتجيرن جتشون مالي غرا وانت نوتي صومر رافا يدما ما معنى الصيام يو كنده يو ويا فالكن والجتجيرو تي معنى الصيام ما إني كنا ونين جتشو بربادي في اتباع نبي جل ديمو نبي هردفو لا إله إلا الله يرو جنة وجيل عبادة ويا فالكن راوندو كنا كيستي نبي محمد جل ديمو رمضان كنا كيستي شموك أباجة شو بربادي تاني كناف غافة رسول ربي وجنت كرا رسول ربي كرا إرقامي تجد إسان الرقافة ديمني حريرون كينيا في حريرون ربي مالتا باية جماعة جتشاد إقام الصلاة صلاة بريتشودا كنا يوكي سديمني باية نفودات إيتا الزكاة زكاة كنا تشود زكاة كنا غا نموني باية الردو بتيافان زكاة واجبة جاء رمضان إيجي كان كنو وقهر أجي رمضان كان كنو يوتي جاء رمضان سنتك ويا سنتك كنو نركب قاف أكنت كن حريرون قدو ساتي قدو ربي لا باي جالتا ما تشيماتا حاجة تشاد صلاة الرام حجيس نموني هدوني ساني كنو تلقول سان يسانونا أنو طرف مقالا كنو سونتاني حجي لكو كانت دندتين كاكوم سينجو ربي تدعى داف نجيني جدونا متوقعتي نمر ربي جراچو داف حجينس درقاما تاسيفا موقا باجي تشاد سبب شنن إجودان يوتو جدو صلاتاتي في جدو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانت تقوموا كالربين آياتك كيسة تقل شجر إسيتو كأنه برفان وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هل أفباتي تولى أولون الرغودا وانتوتا ربتي نمال يسني كيساسا قبطي لما فانو تكاسو دا في يرتي تيفن كيسا تو حريروجي ربي في جدو نما جرو غوني سن جانب تتعلق بالإيمان وان إيمان التررو كان جنة ني لما فاني الجانب الاجتماعي عن حواس ماتي وننمني رمضان كان كيسة تولفتي حريرو ساج امسجو قبو جانبا يمكن جرينيا حواس ما سوشيال لايف سيدان كنا إذا كان رتي يفتش كون يسر رجل قبا بدءا من الآباء هذا أب الرجل كبي هذا أب وجني رمضان كنا كيستي أكمل تدبرسوا قبنا نبرة جراتني نور رافقو جراتني هذا أبان كينيا نحن ثمرة فؤادهم ميدان النساني دي هم فينتو هم فين يوجدني هم فين دلمني يبرد برفنني جربرتي دائما تاني ملا ناجت شود إذن نيادو نوو هم درج على محمد عمر إنساني أول ديما ديموني نور إيجت هذه موجود شود واجب نساري لا تستمع ديما
ربي سبحانه وتعالى قرآن كيست مال جلا سورة إسراء كيست جدو إما يبلغن عندك الكبر جريج القبي يو تكون ساني بكد اللما سبرت جهن أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إردك كمان نمني هذا أبا أقولك أبو قولا كريما جتجاري جدو جتجارين كوني أباك يا ماتيك يا هذاك يا كم جرت جدو تاو dan achi bira dabarfattee immoo yoo bira jiraatte qaamaan gargaaruu ta'uu yoo bira hin jiraanne maallaqaan gargaaruu ta'uu akkam jirtan jettee guyyaa guyyaatti hatta caalimni tokko maal jedha dirqamni rabbiin guyyaa keessatti ilma namaati irratti kaa'ee 5 jedha salaata shanan kana keessa hamma waqtii salaata shananiiti irratti namni haadha abbaa isaatii fi du'aa'iin kadhanne hin yaadanne عاقي لما نمشي سني جلنا هذا أباتي متى جبات جلنا لأن الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا جل ربين جبرا جل ربين سنكيستي يروشن دركمشن كاتم ولد أنسيف لوان تيف دركمني هذا أبان سر كمان وياتي يروشن إسايا رجودا نملي كنا نقوله هذا أباتي متى جبات جلنا ما جلنا جودا هم كنا تكوغان كناف هذا أباك ينتي تولو أولو بالبلان غافتشون نمون كيسو ما فجيني جرو waan guddaan irraa eegan osoo hin taane sagalee keenya dhaga'anii baga geessan jechuun waan guddaadha jechuudha. Obboleeyyan keenya, fira keenya, maatii keenya, namoota wajjin jiraannu kana keessatti hariiroo keenya sirreeffachuu yoo namaan adda fagaannee yookaan namaan hariiroon keenya citee jiraate walitti dhihaachuun aljaanibul ijtimaa'ii kanarratti xiyyeeffachuudha. Inni sadaffaan aljaanibus sihhi fayyaa keenya irratti yeroo baay'ee namni ramadaana keessatti nyaata irratti xiyyeeffata. وانما سلا حكمة رمضان ندفيف بيسيت رمضان نكون وانا منجي أكل أتوكو سادا نياتا كارجتي بيا ترجتوس نياتا جرو كنا يه ميزان التلي بيسجل أمجوبه كاملنا ما أكودي رمضان كيسا وانتو هم ناول دربني لكبر التطوراتها أنو gubee tafaa'ula ta'ee nyaateeti bakka isaatti galcha jedhan nyaanni xiqqeechuu qabaa jechuudha. Sila ramadaanni wanni inni barbaachisuuf akkuma saayinsiin qoratuttu jechuudha. Yeroo ramadaanaa keessa wanni inni dhufeef ramadaanni waan tirfii ta'ee darbee qaama namaati irratti dhiibbaa uumuudha adeemu kana yeroo ramadaanaa kana keessa beelli barbaachisaadha jedha. Beelli qaama namaatiif barbaachisaadha. Maaliif jennaan waan tirfii jiru kana akka dhukkubatti hin jijjiiramne qallisu. Lammaffaa akka namni yaaduu danda'uuf namni yeroo hunda quufu mataan namaadha. Quufnaan yaaduun danda'u jedhan. Kanaaf maal jedhu warri waa'ee kanaa qoratu yeroo baay'ee warri biyya Misraa kun jedhamu Gibsii ramadaana booda hospitaalli guutama jedhan. Maaliif jennaan namni yeroo ramadaanni dhufe nyaata garaagaraa kana qopheessaniiti dhukkubaan miidhamanii ramadaana booda akkuma iidarraa bahaniin mana yaalaatti deemu jedhan dur. Sababni isaa nyaata irratti xiyyeeffachuudha. Dhukkubaaf osoo hin taane dhukkubarraa bahuudhaaf ramadaanni waan dhufeefi dhukkuba biraa ofitti dabaluun qabnu namni ganama kaasee galgalaatitti nyaata saadhaa kana tartiibeffatee nyaatu kuni lammaffaa yoo beela'ee ka'ee immoo galgala yeroo tokkotti nyaata nyaatu namni qaamni namaadhaa kuni dhiibbaa garaagaraatu irra gahaa jechuudha. Ikoonoomikaalii qusannaallee ni qaba. Diinagdeen ramadaana keessa baay'een badu. Akkatti baduu haa qabaatu malee nyaanni namootatu tartiiba irraa baasee yeroo ammaa kana keessatti ramadaana keessa ikoonoomii dabarsan malee likkii nyaata qopheessan san haa dabarsan malee karaa ittiin qabeenya ittiin seef godhan yookiin ammoo qusannu ramadaanni kun mistira guddaa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf namni tokko kan suusiilee garagaraa jalatti kufan jiraachuun waan dhokataadha miti. Beekamaadha. Ji'oota biraa keessatti fakkeenyaaf ganama akka baree irraan wanta jammaramu jira. Jimaa haa ta'u, buna haa ta'u, shaayii haa ta'u lakkoofnee beeknu kan nu beeknu jechuudha. Guyyaan akka kana gaafata. Sa'aan booda irratti gara galgalaatti ni gaafata, galgala ni gaafata. Garuu ji'a ramadaanaa kana kun hundi isaan jiru. Hin jiru. Qabeenya illee qusannaa qabaa jecha. Yaalama eegnaa jechuudha. Yeroo nyaata irratti nafsi keenya qofa osoo hin taane fayyaa eegaa. Fayyaas ni eegna, qabeenyas ni eegna jecha. Qabeenya keenya eegaa jirra jechuudha. Kanaaf jecha gaa keessatti of jijjiiruudhaaf nama xiyyeeffate, nama karoorfatetu iyyuu qaama isaas qabeenya isaas tikfachuu danda'a jechaadha. Namni guyyatti buna 2 dhugu yookiin ganama galgala 3 dhugu
tokkotti galchuu ni danda'a jechaadha. Dhiisuu ni danda'a. Dhiisuu danda'a jechaadha. Fayyummaahu wannoonni amma nuti haasofnu kuni aksara min faayidaa isaarra dhiibbaa isaati wanni inni caalu. Haraamummaa fi halaalummaa isaa osoo hin taane jechuudha. Yeroon inni sirraa fudhatu qofti yeroo isa argatte dadhabbiin sirraa deemee yeroo isa dhabde immoo dadhabdee hojii irraa bahuun sitti fiduun kun dhiibbaa mataa isaa qaba jechuudha. Isaan malatti yoo sossoo'uu hin dandeenye gaafa isa dhabde waan dhiibbaa sirraan gahuu fi amaloota silaas hin jaallatamne jechuudha. Namni diiniidhaaf hojjetu namni islaamaa suusii irraa bilisa ta'uun barbaachisaadha. Inni hayyi jihadiin kaan kara fedhee naa dhufu suusii hin barbaachisu. Namni musliimaa yeroo hunda mujaahid nama qabsaa'aadha. Cimaa ta'uu qaba. Lubbuu isaatii wajjin qabsaa'aa, diinii isaatiif qabsaa'aa, uummata isaatiif qabsaa'aa waan ta'eef wanni yeroo tokkoof of duuba isa yaachisu jiraachuu dhabuun filatamaadha jechuudha. Kanaaf Ramadaanni immoo aadaalee akkanaa kanarraallee qaama isaatiif fayyadamuudhaaf qabeenya isaa eeguudhaaf illee isa gargaara waan ta'eef kanarratti gama kana arfaniin ilaallee hariiroo keenya Rabbi wajjin, lubbuu keenya wajjin, hawaasa keenya wajjin, fayyaa keenya wajjiniin eeggachuu ni dandeenya kan jedhu kaasuuf yaallee har'aaf sagantaan nuti jennu hariiroon kan jedhu bal'iftanii asiif gama bitaa mirga laallattanii itti bal'ifachuu dandeessanii nuti akka yaadachiisaati fadhakkir fa'inna dhikraa tanfa'ul mu'miniin kan jedhan sana yoo yaadachiisan fala'alla jala nabi salawaatu rabbii wasalaamu alayhi isin dabarsaati namni isin itti geessitan isin irra hubachuu malaa jedhan nurra rakkoo isaa hubachuu dandeessan bu'aa isaas arguu dandeessan waan ta'eefi akkuma xiyyeeffannaa kennitanuuf qofa qabxii muraasa keessaa fuunee isiniin gahaa jirra. Insha Allah ta'ala kutaatti aanu keessatti immoo wantoota waan kana nu dadhabsiisan akkamitti namni hojii kanarraa laafaa waan jedhu hifannaa waan garaagaraatiin wal qabatu insha Allah qabxiitti aanu keessatti kaafnee bal'ifnee waliin kan ilaallu taha haga guyyaa san geenyutti nageenya rabbii keessanuu jiraadhaa isiniin jecha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.